Hospitaalota dhuunfaa biyyanatti waggoota hedduu tajaajilan keessaa tokko hospitaala Hayaati. Hospitaalli Hayaat ammoo sadarkaa maalirra jira laata? Seennee akka daawwannu nuuf eeyyamaniiru. Isinis akka daawwattan affeeramtaniirtu. Nu faana bu'aa. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1991 kan hundaa'e hospitaalli Hayaat tajaajila wal'aansa fayyaa kennuu erga eegalee waggaa 24 ta'eera. Hospitaalli kun tajaajila wal'aansa fayyaa kennuu cinaatti kolleejjii fayyaa hundeessuudhaanis gama hanqina ogeeyyii fayyaa furuutiin biyya kanaaf ga'ee guddaa gumaacheera. Muuxannoo wal'aansa fayyaa yeroo dheeraa kan qabu hospitaalli Hayaat haalli bulchiinsaa fi qabiyyee isaa waliigalaa sadarkaa maalirraa akka jiru hoogganaa hospitaala kanaa obbo Quufaa Badhaasoo gaafanneerra. Hospitaalli Hayaat hospitaal qofa osoo hin ta'in mana barumsas School of Medicine yookiin barattoota doktoreetiidhaan barsiisuudhaan ka eebbisuudhaan yeroo dheeraa kan ture hospitaalota jiran keessaa isa tokkodha. Abbaa qabeenya Dayyaasaa hospitaalli kun jechuudha. Hojimaata keessaa haala gaariidhaan fooyyessuudhaan wanta yeroon barbaadu, teekinooloojii yeroon barbaadu, meeshaalee yeroon barbaaduu fi ogeessota muuxannoo yeroo dheeraa qabanii fi dipaartimentii garaagaraatiin muuxannoo yeroo hedduu qaban fayyadamuudhaan hospitaalli kun tajaajila bal'aa kennaa ture. Ammas kennaa jira. Gara fuulduraattis wantoota yeroon barbaadan hordofeeti yeroo waliin deemuudhaa fi qophii isaa xumuree kan jirudha jechuudha. Dhukkubsataa tokko qaamni isaa garaan isaa osoo hin baqaqin meeshaan kaameraadhaan hojjechuu jira. Kan akka laaparaaskooppii kan jennu jechuudha. Kan niiroo saarjanii jira isa sammuu baqaqsanii hodhuu, kan toraakoo saarjanii kan jira isa laphee fi saambaa wantoota kana onneedhaan wal qabatee kan jennu jira. Wal'aansa baqaqsanii walii galaa ni kenna. Tajaajila daa'imman yaaluudhaan wal qabatee bal'inaan ni kenna. Infertility kan jennu maseenummaa kan jennu yeroo bal'aa fi namoonni baay'een kan yaala dhabeetti rakkatu wal'aansa akkasii hospitaalli kun eegaleetiin tajaajila bal'aa kennaa jira jechuudha. Yaala mormaa olii kan jennu jira, kan ijaa, kan gurraa, kan ilkaanii, kan funyaanii kan jennu kanneen yaala waliigalaa ENT yookiin tajaajila mormaa olii kan jennuun bal'inaan ni kennaa jira. Akkuma biyyattiiyyuu rakkoo guddaa ta'eetiin dhibamaan baay'een itti rakkataa kan jiru. Daayilisis kan jennu asitti maashinoota hedduu qabna. Iddoo bal'aa qabanneetiin dhibama baay'eedhaa fi tajaajila hedduu kennaa jira jechuudha. Laaboraatoorii meeshaalee teekinooloojii ammayyaawaa ta'een jechuudha. Meeshaalee kana fayyadamneetiin kan akka ultrasoundii, X-ray, ultrasoundiidhaan 4D ultrasound kan jennu more isa ammayyaawaa kan ta'e tajaajila qorannoo laaboraatoorii guutuu qaba. Itti aansee immoo tajaajila faarmaasii sa'aatii 24 kan kennudha jechuudha. Hojjettoota hedduu qabna. Walumaa galatti naannoo hojjettoota 200 kan hospitaalli kun qabu jechuudha. Isa keessaa warroonni doktoroonni muuxannoo gosa garaagaraa muuxannoo waggaa dheeraa qabu. Kanneen keessaa baay'inaan warri sarjiin or sub-speciality general surgeon sub-speciality kan jennu hedduutu jiru. Isa doktoroota hawwatii da'umsaan wal qabatee kan kennan jiru. Doktoroonni muuxannoo qabanii kan dhibee keessaa internal medicine kan jennuunis ogeeyyoota muuxannoo yeroo dheeraa qaban kan jirani. Isa mormaa oliitiin kan jennuunii fi dhukkubawwan garaagaraa bal'inaan akkuma waliigalatti waan hospitaalli waliigalaa kennuu qabu tokko guutummaatti kan kennaa jirudha jechuudha. Hospitaalli kun akkuma biyyattiiyyuu kolleejiiwwan dhuunfaadhaan warroota meedisinii yookiin doktoroota eebbisaa baasan keessaa isaan gafaadha isa duraati jechuudha. Amma marsaa 18ffaa irra jira kan barataa jiranii baachiin baran eegala nama baachii marsaa 18ffaati. Haalli bulchiinsa keenya sadarkaa gaarii irra jira. Haalli tajaajila qulqullina tajaajila keenyaallee sadarkaa gaarii irra jira jechuudha. Hospitaalli akkuma argitan kana qulqulluudha. Nageenya dhibama keenyaatiifis kaameraan iddoo hundarra jira jechuudha. Kanaafiyyuu sadarkaa aangoo kamirraayyuu qaamni jiru dhufee yoo nu biratti yaalamee jedhee haalli security isaanii yookiin nageenya isaanii eegamaadha jechuudha. Sadarkaa gaarii irra jira. Gatiin keenya customer orientedidha. Kan sirees ta'ee kan tajaajila keessaallee humna dhibamaa kan giddugaleessa godhate hospitaala
dhibamaan baay'ee dhufee itti yaalamuu fi haala sadarkaa gaarii irra jirra jechuudha amma sa'aatii ammaa kanatti. Odeeffannoo hoogganaan hospitaala Hayaat obbo Quufaa Badhaasoo nuuf kennan irratti hundaa'uudhaan kutaalee wallaansa fayyaa hunda keessa deemnee daawwanneerra. ስሜ ፋሲል ወርቅነህ ይባላል። በሀያት ሆስፒታል ውስጥ የመድኃኒት ክፍል ኃላፊ ነኝ። መቃን ኪያ ፋሲል ወርቅነህ ጀደማ ሆስፒታል ሀያትቲ itti gaafatamaa kutaa qorichaati. Dhiyeessii qorichaa gaarii qabna. Gatiin isaas madaalawaadha. Dhaabbileen liqiidhaan asitti wal'aanaman hedduutu jiru. Fakkeenyaaf moo'inkoo, daandii qilleensaa, geejjiba galaanarraa fi kanneen biroos ni jiru. Faarmaasiin kun ogeeyyii faarmaasii muuxannoo gaarii qabaniin tajaajila kennaa jira. Hospitaalli kunis hospitaala maqaa guddaa qabu. ስመ ገናና የሆነ ሆስፒታል ነው። Maqaan koo Sister Buranii Abdiisaan jedhama. Kan inni hojjedhu kutaa kanadha. Kutaa diyaalisisii jedhamu yookiin kan kaleen itti dhiqamudha. Kutaa kanarratti namoota baay'eef tajaajila kennina. Namoota dhukkubsatan kalee isaanii hojii kan dhaabe maashinoota akkuma argaman 8 qabna kan hojiirratti jiru. Isaanis guyyaatti namoota 24f tajaajila kennina. Dabaree 3 qabna. Dabareen tokko nama 8 dabareetti aanu ammas nama 8 guyyaatti sa'aatii 24 keessatti namoota 24f kennina jechuudha. Akkasumas namoota asitti tajaajilaman wajjin akka maatiitti taane isaan tajaajilaa jirra. Isaanitti gammadaa jiru. Maashinoota bifa lama qabna. Tokko Frizinas kan jedhu kaan immoo Mondial jedhama. Bifa ammayyaatiin kan isaan hojjetanidha. Kan asitti diyaalisisiif barbaachisan laaboraatoorii guutummaatti qabna. Akkasumas wanti isaan barbaachisan hundinuu qorichi isaan barbaachisus guutummaan jira. Iddoo biraa dhaquun isaan hin barbaachisu. Dhukkubsataa keenya wajjin jalqabnu hojii jalqabnu asirratti kan moonitar nu godhudha. Kan itti ilaallee yoo harkisaa didee yoo immoo hojjechaa ta'e haala gaarii irra akka jiruuf hin jirre kan itti agarsiisu maashinichi kun. Maqaan koo Feenet Bobbaasoon jedhama. Kutaan kun kutaa qorannoo keemistiriitti gaggeeffamudha. Maashinoota gurguddoo adda addaa qabna. Maashinoota mindiree kan hormoonis na wantoota adda addaa keessatti hojjetama. Inni kun kan keemistiriitti hojjetanidha. Mindiree jedhama. Qorannoo 200 ol hojjeta guyyaa tokko irratti. Maashinii inni sun immoo maashinii hormoonii yookiin immoo kan kaansariitti hojjennudha. Innis akkasuma qorannoo 200 ol irratti dalagna. Maashinoota gurguddoo baay'ee qabna. Guyyaatti haala dansaadhaan baay'ee hojjenna jechuudha. Dr. Beekaa Gabbisaan jedhama. Speeshaalistii baqaqsanii yaaluu fi meedikaal daayirektarii hospitaala Hayaat Meedikaal Kolleejiiti. Kutaan amma nuti argamnu kun kutaa oopereeshinii itti hojjennu yookiin fi baqaqsanii yaaluu itti hojjennudha. Tajaajila adda addaa kennina. Tajaajila baqaqsanii yaaluu adda addaa speeshaalitii adda addaatiin hin kennina. Kutaa kana keessatti speeshaalitii kaleefaa speciality marrumaanii neurosurgery yookiin kan sammuutii fi
kan spinal cord akkasuma kan lafee dhukkuboota gogaa namaa fidanii kaansarii adda addaa speciality onneetii fi kan sombaa gynecology yookiin fi kan gadaamessaatii fi kan dahumsaatis itti hojjenna jechuudha. Kanaaf immoo meeshaalee ammayyaa kan ta'an meeshaalee adda addaa qabna. Meeshaalee guutuu meeshaalee baqaqsanii itti yaalan kan ammayyaa ta'an kan akka CRM, laaparaskooppii, meeshaalee anesteeziyaa guutuu, meeshaalee gargaarsa adda addaa dhukkubsataan ittiin gargaaramuu danda'u tajaajila guutuu ispeeshaaliitii hunduma jechuu hin dandeenya kennina jechuudha kutaa kana keessatti. Kuni operation table yookiin fi siree irra ciibsanii dhukkubsataa itti baqaqsanii irratti yaalan jennee waamuu hin dandeenya jechuudha. Kun immoo gubbaarraa akkuma arginu laayitii yookiin fi ifni yeroo sarjariin hojjetamu yookiin opereeshiniin hojjetamu ifni gahaan waan barbaachisuu fi ifa gahaa dhaan ittiin hojjenna jechuudha. Kun immoo electrocautery machine jedhamee waamama. Kan ittiin qaama namaa ittiin foon adda baasan yookiin muranii meeshaa maashinii elektirikiidhaan gargaaramee ittiin hojjetamu jechuudha. Meeshaa sirriitti ittiin dhiiga dhaabuu, meeshaa ittiin muruu waan akkasii waan tajaajiluu fi meeshaa akkasitti itti gargaaramnudha jechuudha. Meeshaan kun ventileetar maashin yookiin immoo meeshaa anesteeziyaa maashin jennee waamuu dandeenya. Kanaaf akkuma arginu siliindariin oksijiinii dhukkubsataadhaa fi karasiin kara ujummoo wal qabsiisuutiin kara meeshaa kanaan gargaaramuun dhukkubsataadhaaf kennamaa jechuudha. Kanaafuu dhukkubsataan tokko yoggaa opereeshiniin sarjariin hojjetamuu fi guutumaan guututti of wallaalaa of hin beekuu irra faas arganuus ta'ee marsaan dhiiga hundumaatu kan ittiin to'atamu karaa kanaati jechuudha. Sirni hargansuu yookiin oksijiiniin kan ittiin kennamuu fi karaa maashinii kana jechuudha. Darbee immoo kan ittiin tajaajilnu maashinii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee mi'aa bakka baay'eetti kan hin argamne nu biratti kan argamu bakka baay'ee xinnaa ta'etti kan argamu biyya keenya keessatti meeshaa CRM yookiin fi meeshaa X-ray ittiin kaasnudha kutaa opereeshinii keessatti jechuudha. Maaliif barbaachisaa kuni yeroo sarjarii hojjennu fakkeenyaa fi caba lafee faa kan ittiin yaallu yookiiniif cirracha kalee keessaa ittiin baasuudhaaf otoo qaamni isaa inni qalamini dhukkubsataa tokko ittiin baasuuf kan ittiin gargaaramnu caba lafee sana immoo sirreessanii walitti fiduudhaan akka hin dabneef yookiin bakka isaatti deebisuudhaaf kan ittiin tajaajilamnu meeshaa CRM jennuun kana X-ray asumatti kaasnee sirrii ta'uusaa itti mirkaneessina jechuudha. Lafeen cabe sun sirnaan wal qabachuu fi walitti dhufuusaa mirkaneessinee sirriitti ittiin hojjenna jechuudha. Otoo meeshaan kun hin jiru ta'ee erga hojjennee booda tilmaamaan hojjennee mirkaneessuudhaaf gara kutaa X-raytti ergina turre jechuudha. Kanaaf meeshaan kun baay'ee barbaachisaa fi yaala nuti kenninu haala mijeessuudhaaf sirriitti yaaluudhaaf baay'ee kan itti gargaaramnu waan ta'eef meeshaa baay'ee mi'aa ta'ee fi bakka muraasatti argamu nu biratti argama jechuudha. Meeshaan kun immoo meeshaa laaparaskooppii jedhama kan baqaqsanii yaaluu ittiin kenninu meeshaa adda ta'edha. Kunis maalidha? Otoo garaa baqaqsanii hin banin meeshaa uraa xixinnoodhaan yookaan qaawwa xixinnoodhaan kaameraadhaan seenuudhaan kan baqaqsanii yaaluu ittiin hojjennu jechuudha garaa keessatti. Fakkeenyaaf cirracha hadhooftuu fa'aa warri qabanii yeroo baay'ee kan itti hojjennu garaan otoo hin baqaqin yookiin immoo godaannisa guddaa otoo hin uumini garaa isaaniitti irratti qaawwa xixinnoodhaan seenuudhaan ittiin baasna jechuudha.
kutaan kun immoo kutaa daa'imman reeffa dhalatan itti yaalaman dhukkubsatanii itti yaalaman jechuudha. Daa'imman ji'a tokko gadi dhalatanii ta'anii kutaa kanatti ciisanii yaalamu. Kutaa kana keessatti kutaa foototeraapii yookiin kutaa ho'aa faatu jira. Maashiniin ho'aa kennu faatu jira as keessa. Kutaa akkasii qabna. Siree akkasii siree afurii fi maashinii afur qabna. Kutaa kana keessatti daa'imman dhukkuba adda addaatiin miidhamanii kan ji'a tokko gadi ta'an asitti ciisanii yaalamu jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin yookaan neonatal intensive care units jennee waamna. Daa'imman waggaa 14 gadi ta'an jaboo ta'an mana kana ciisaniitti yaalamu. Akkuma argitan meeshaaleen adda addaa hin argamu. Kutaa kana keessatti bakka meeshaa warri haadholiin yookiin maatiin daa'imaa itti godhatanii fi bakka taa'anii yaalchisan sireen daa'imaaf madaalu akkuma argitan kana mul'ata. Kanatu argama jechuudha. Kutaa kana keessatti tajaajila adda addaa argachuu danda'u. Kutaa kana keessatti qaama isaanii akka dhiqatanii fi manni fincaanii qulqulluu fi gaarii ta'e daa'immaniif waan barbaachisuuf asitti argama jechuudha. Kutaa baay'ee yeeyyan bakka itti dhiqatanii mijataa ta'etu jira jechuudha. ስሜ ሲስተር ቅድስት ሚሊዮን ይባላል። መቃን ኮ ሲስተር ቅድስት ሚሊዮን ጀዳማ ዲፓርትመንቲን ኩን ዲፓርትመንቲ ወልአንሰ ፈያቲ ኢቤወን ኬሶ ቃመ ነማ አሲቲ ወልአን tajaajila gahaa waan kenninuuf dhukkubsattoonni fayyanii gammadaniit deebi'u. Gatiin keenya madaalawaadha. Namoota dhukkubsatanii dhufaniif hunda caalaa qulqullinni akka barbaachisu waan beeknuuf qulqullinni hospitaala keenyaas ta'ee kan ogeeyyii baay'ee gaariidha. qulqullina irratti xiyyeeffannee hojjenna. በነርሱም በኩል በቤቱም ንጽህና በኩል ብዙ ጥንቃቄ ይደረጋል። ይሄ አይሲዩ ዲፓርትመንታችን ነው ማለትም የጽኑ ህሙማን ክፍላችን ነው። kun dipartimentii namoonni garmalee dhukkubsatan itti wal'aanaman ICU kan jedhamudha. Ventileetarii makaanikaalaa 2 qabna. Meeshaalee ittiin fayyaa dhukkubsatootaa to'annu qabna. Walumaa galatti meeshaalee kutaa ICU kana keessatti barbaachisan guutuu qabna. ሌሎችም ማሽኖች አሉ። ዶክተር ታጠቅ ተስፋዬ ይባላለሁ። የማህፀንና ጽንስ ሐኪም ነኝ። በሀያት ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ውስጥ በማህፀንና ጽንስ ክፍል ሕክምና እየሰጠው እገኛለሁ። ዶክተር ታጠቅ ተስፋዬን ጀደማ ሆስፒታል ሀያትቲ ኦጌሳ ወላንሳ ገደሜሳቲ ኢዶን ኩን ኢዶ ኢቲ ጪብሰኒ ወላነኒ ኩታሌ ከኔን ኬሰቲ ተጃጅለ ዴሲሱኒ ከኒና dabalataanis dubartoonni daan kan keessa ciisanii kutaaleen kunniin sadarkaalee garaagaraa qabu. Bitaa fi mirgaan kutaaleen VIP jedhaman ni jiru. Kutaalee sadarkaa tokkoffaa kanneen jedhamanis ni jiru. Itti aananii kanneen jiran immoo kutaalee sadarkaa lammaffaa jedhamu. Kutaalee VIP keessa mana fincaanii fi iddoo qaama dhiqannaa mataasaa, soofaa, firiijii fi meeshaalee biroo tajaajilamtoonni itti gammadantu jiru. Dhukkubsattoonni tajaajila keenyatti akka gammadan itti yaannee hojjenna. Dhaabbanni kunis hojjettootaaf mindaa hospitaalota biroo isa fakkaataniin wal madaalu kaffalaa jira. Bulchiinsi isaas gaariidha. አስተዳደሩ ጥሩ ነው። ሚድዋይፍ ሰላም ባላለው በሀያት ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የጋይኒ ዲፓርትመንት ሚድዋይፍ ነኝ። ሚድዋይፈሪ ሰላምን ጀዳም ኮሌጂ ፈያ ሆስፒታል አያቴት ዴሲፍቱ ዲፓርትመንት ተጃጅለ ደምሳቲ ኩታን ኩን ኩታ ዱበርቶኒ ዳን ኬሰቲ ቡቀተን ይወተው
siree dubartiin deesse irra ciiftuu fi namni dhibamsiisu irra rafu qabu. Kana malees Wi-Fi, firiijii, saanduqa dhaabbataa uffata keessa kaa'amuu fi televizyiinii እንዲሁም ደግሞ ቲቪ አለ ማለት ነው። Walumaa galatti hospitaalli Hayaat akkuma muuxannoo yeroo dheeraa qabu haalli bulchiinsa isaa fi qulqullinni waliigalaa kutaalee wal'aansaa isaa akkasumas meeshaalee wal'aansaa ammayyaa'oo fi ogeeyyii fayyaa ga'umsa qabaniin tajaajilli wal'aansa fayyaa inni kennaa jiru fakkeenya gaarii ta'uu akka danda'u daawwannaa keenyarraa hubachuu dandeenyerra. daawwannaa hospitaala Hayaat xumurreerra. waan hedduu akka hubattan abdii qabna. Qophiileen OBS kanneen biroo itti fufuu fayyaa ta'a.